Ashama akkam jirtu maatii hordoftoonni chaanaalii kanaa har'a moogaa keessummaa ajaa'ibaa tokko qabadhe isiniif dhufee jira. Innis lammii biyya Ingilizii kan ta'e amma reefuu xiyyaararraa bu'e yookaan aeropilaanirraa bu'eeraatti kun dhufee jira. Isaanii hojii waliin barsiisaa amma maatii chaanaala kanaaf warri haaraa taatan subscribe gochuun maatii kana nuuf taasisanii jedha. Walumaan gara interview nyaata dabarra. Okay, my name is square root of x. Akkam jirtu hundumti keessanii nagaadhaa an nagaa kodhaa isiniin jechaa jira. I am grade 9 English textbook. An biyya Ingiliziitiin amma reefuu xiyyaararraa bu'ee dhufaa jira. I think so about language is very important. Qaamonni baay'een qaamonni waraanaa biyya Ingilizii keessa meeshaa waraanaa hidhatanii socho'u. I am investor. An hojiin koo shufeeriidha. Okay, in the class or in the jacket of the body. Biyya Ingilizii keessa uffata qorraaf ta'u uffata gurguddaa jijjiira. My father is very athletic man. Harmeen koo baay'ee tokko na jaallatti anis baay'een si jaalladha baay'een si kabaja. So under that the activity 1.5. Jireenyi biyya Ingilizii baay'ee rakkisaadha baay'ee ulfaataadha. Kanaaf jennee gara Itoophiyaa dhufne. It is example. Baay'ee tokko qorra baay'ee tokko nama jibbisiisa. It is categorized for the chemistry. Kanaaf hundi keenya iyyuu baqannee biyya kana dhufnee jirra. Continue. It is trigonometric values. Hundumti keessan iyyuu akkaawuntii asii gadi irratti argaa jirtaniin nu quunnamuu dandeessu gargaarsa garaagaraa nu gochuu dandeessu niin jedha. Seenaa isaanii baay'ee nama gaddisiisa. Thank you. Okay. Thank you. Jedhaa nagaan bulaa.